nagaaf araarri waaqayyoo golaaf iddoo jirtan hundumatti isiniif haa baay'atu akkam jirtu hordoftoota tokko warri chaanaalii kanaaf haaraa taatan baga nagaan dhuftan isiniin jedha share subscribe like gochuun nagatiin maatiin koo immoo bakka jirtanitti daddabaree nagaan koo isiniif haa baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii ani jira qolettiin keessan nagaa kooti har'a immoo waan ajaa'ibaa tokko isiniif qabadhee dhufee jira micaa'una bukkeetti argaartan kan jechuudha biyya arabaa kana keessa waggaa 6 hojjette waggaa 6 hojjettu yoo malee hiriyaa qabdi turte hiriyaa ishiitiif kan ishiin birrii ergaa turte jechuudha turtii waggaa 6 turte kana keessatti wanta waggaa 6 hojjechaa turte kana keessatti birrii tokko lama jettee isatti kan ishiin ergaa turte jechuudha nama kana faana immoo kan isaan wal baranii Facebook irraa wal baranii dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha dubarri keenya baay'ee nama ajaa'iba jechuudha bakka tokko irraa kaasee baay'ee ajaa'ibadha Facebook irraa wal baraniitu birrii waggaa 6 tokko lama jettee ji'a lama faatee erga jette ji'a tokko faatee erga jette tokko lama jettee xirri gootee isaaf ergiteen amma mucaanoo nangala jettee gaafa ishiin shantaa ishii waan hunda ishii xuxxufurattee nangala jettee gaafa ishiin kaatu jarri ishiin bira jirtu ishii gaggeessuudha jedhanii waan dashiidhaa xuxxufuranii tikeettii ishiidhaa muranii gaafa tikeettiin ishiidhaa muramee galmi ishii guyyaa lamatti gaafa haafu namichi silkii tirqiin godhee cufate bilbila narraa cufate bilbila gaafa cufatu namoota biraatiin gaafa hin dawwashiisu hin hojjeta bilbilisaatti kan kootiin garuu hin hojjetuutti kan warraani jiru kan niitiin qaba kan niitiitii yoo hin dawwashiise kan niitii hin cufate jette kan ijoolleetiin immoo yoo hin dawwashiise hin hojjeta bilbilisaa jette turtii waggaa 6 muluu hojjette birrii tokko osoo fudhatiin birrii tokko wanta isaan ittiin ani deddeemee maal jedhu isaan tunaa xumure jette isaan tunaa gaggeesse jette ishee waan hundumayyuu bakka anis hin galu inni bakka kanaan booda abdii koo kutadhee homaa gochuu waan hin dandeenyeefu isaan biras taa'uudhaafis waan hundumayyuu naa xumuraniiru waan ta'eef isaanis saraatanyaa kan biraa fidataniiru ani homaa waan gochuu hin dandeenyeef dirqama galuun qabadhee tanan galii jette gaafan galuu birrii jarri harkatti naa kennan birrii Itoophiyaatti jechuudha birrii 37 qofatan jijjiirradheetti waggaa 6 hojjedhee haadha koof abbaa koof otoo meesoo tokko keessaan kennin birrii 37 hin galeetti birrii 37 gaafan galuu risiitii waan hundumti birrii ittiin ergaa ture harka koorra jira qabadhee tanan mana murtii deemee jette gaafa mana murtii deemu himata irratti saaqinaan jedhanii himata irratti saaqee jette himata gaafa irratti saaqu dhiyaate jette dhiyaate gaafa dhiyaatu nama kana beektaa jennaan nama kana hin beeku jedheen jette anaanis hin beektaa jennaan ani kanan feesbuukiidhaan itti haasa'aa ture bifa biraatiin jette gaafa inni dhufee immoo mana murtiitti dhiyaatu immoo namni bifa biraan natti ta'ee jette kana jedhee murteessuun dadhabee jette simii isaa fi akkaawuntiin isaa birrii irratti ergamaa ture yoo sakattaamu immoo namichi sumadhaa jette ani immoo abbaan murtii fuuldura dhaabadheen nama kana beektaa naan jennaan isaan dursa an nama kana hin beekuun jedheeni jette nama kana hin beekuun jedheen jette kamiin arreettine kanatti birrii ergaa turte jennaan mobaayilii keessaa piikcharii isaa baase suura isaa baasee isaan itti agarsiisee jette isaan gaafa baasee itti agarsiisu abbaan murtii ati nama kanadha ani nama kanadha bilbilli koo kunootti mataawaqaa koo waan hunda koo sakatta'isuu dandeessu ani immoo ishiin beeku jedheen jette gaafa kana birrii riisitii ergamaa tureeru karaa amma riisitii kanaaf ati simiti birrii kana kan irratti ergaa ture sababii kanaaf iyyuu homaa sii gochuu hin dandeenyu nuti simiti birrii kana irratti ergaa ture nama biraati namichi birrii irratti ergaa ture sun immoo nuuf dhiyaachuu qaba yoo akkas ta'e malee dubbiin kun falan godhatu jedhanii manni murtii nagashan jette La
dufnaan ati immoo waraansaan simatte. Lafa keessa kee eenyummaa kee dhugaa dhofkachaa waan gaariif tottolaa himatte. Innaa ga'uu ilaanu tuukee beeka tobbee karaatee kutuukee. Manni murtii gaafa akkas jedhanii nagashanii anis fala biraa sila hin qabne homaa gochuu hin dandeenye nan galee jette gaafas. Galeeni namicha ani birrii irratti ergaa ture suniin dawwaladhee waammadheen jette. Gaafa namicha birrii irratti ergaa ture sun dawwaladhee waammadhuuni daldala isheen irratti ergaa turte sun jechuudha. Daldalli sun immoo namicha sun irratti ergaa ture waan ta'eef iyyuu isan gaafa dawwaladhee waammadhuuni inni humnaa dhiyaate jette ragaadhaan. Gaafa ragaadhaan dhiyaatu birrii kana irratti galchaa turte jennaan namichaan eeyyee birrii irratti galchaan tureera jette. Irratti galchaan tureera birrii amma kana. Erga waggaa 6 micoon kun birrii kana karaadhuma kootiin galchatti. Isuma irratti ergaan ture jedhee jette. Achiin gaafa kan namicha kana hin beektaa jennaan namicha kana ani hin beeku jedhee jette namichis. Ishee oo beektaa jennaan ishiis hin beeku birriidhuma karaa koo ergatti malee jedhee jette. Ishiin gaafa duraa ani namicha hin beeku jettee dubbatte. Bilbila isheen itti haasa'aa turte viidiyoo minaamin itti haasa'aa turtee fi namichi gaafa dhiyaate gargar ta'an. Birriin immoo isuma irratti ergamaa ture. Mucaan kun gaa ofuma ishiitti deebitee biratti ragaa baate jechuudha. Dhugaa dubbachuuf taanaan. Dhuma isaarratti maal ta'e dubbiin kun dhaqee jechuudha dubbiin kun intala irratti kufee jechuudha. Narratti kufee jette. Dhamaatii waggaa 6 dhamaa baatee saanuu birrii 37 kooshiin hafte suniin immoo ittiin hankisiirratti isaa keessaanis ta'uu dide jette. Birrii waggaa 6 laabbii ishee kana gootee gola arabaatii hojjechaa baateet birrii 37 galte. Kanatu jira ijoolleen keenya jechuudha. Asumaan ani wanta jechuu barbaade waan kana fidee dhufuun koo maaliif seetan? Waan raabartu ijoolleen keenya. Dhugaa dubbachuuf taanaan waan raabartu. Waan raabartu gaafa manaa baatanii kaayyoo manaa baataniif beekaa. Kaayyoo maaliif manaa bahe? Maal hojjedhee garuuf manaa bahe? Turtii hammamii immoo turuun qaba? Maalmoo wayyeessee karoora kaayyoon manaa bahe kanaaf maal irratti galma gahee manaa bahe jedhaatimee yaada hunda miti kana kan godhu jiru tokko har'a warra sitteenedhaan boris isaan kanuma didaadhuma isaan warruma baraan boohan warruma baraawwanneedhan isaan nama tokko hin beektu taanaan haati kee fi abbaan kee hin beekan taanaan sim jettee qilleensa irratti jaalatte akkamitti birrii kee ergitaaf hin maraatte ati laabbii kee xuruurfattee udaan namaa dhiqxe ol darbatamaa gad darbatamaa sagalifatamaa dhiitamaa nyaattees dhugdees dhabdees qooqa kee hidhatte akkamitti birrii waggaa 6 miti birrii guyyaa 6 akkamitti dhiira qilleensa irraatiif ergitaaf? Akkamitti ergitaaf? Waggaa 6 dhiisi. Guyyaa 6 hojjettee dhiira qilleensa irraatiif akkamitti birrii kee ergitaaf? Wanna fedhe yoo jedhe du'uu dhiisee kaka yoo jedhe hamma haati kee fi abbaan kee hin beeknetti akkamitti meezoo kee tokko amantee ergitaaf namaaf? Yaadu sammuun kee eessaan hojjechaa ture? Moo rafaa turtee giftii ko? Rafaa turteetu jechuudha. Birrichi harkatti sii kenname jechuudha. Waa malee akkasitti birrii waggaa 6 namaa kan ta'e yaadu akka kootti. Innaa akkas taate miicaa ittiin jedhu. Ijoolleen keenya mastaanaan borus wanti nan isiniin jedhu yoo jiraate adaraa keessan of eeggannoo cimaa taasisaa ijoollee. Sijammar gaayilli qilleensa irraate jechuudha.
galman ga'u gaayilli qilleensa irraatiin indaan qootu qilleensa irraan jechuudha buuphaa buusa malee gaayilli qilleensa irraan konkumayyuu gaayila miti namni tokko amma wal argee waliif taa'ee wajjin haasofnetti amma amala isaan beeknetti amma amala kee hin beeknetti amma haati kee fi abbaan kee hin beeknetti firri obbolaan kee hamma hin beeknetti firaaf obbolaan yoo miti amma ati mataa keettiin nama sunitti guyyaa tokko itti dhiyaattee akka multee akka moolte fiizikaala isaa gurraacha ta'uu diimaa ta'uu maal ta'uu isaa osoo hin beekne birrii hamma kanarratti ergite jechuun waan biraa. Kanaaf ijoolleen keenya of eeggannoo cimaa taasisaa waan kanarratti dhugaa dubbachuuf of eeggannoo cimaa akkamitti akka hojjettanis nutu beeka akkamitti akka hojjennu nutu beeka kana kan beeku ijoollota gola akkasii keessa jirantu beeka malee hundi hin beeku bache. Kanaaf of eeggannoo cimaa taasisaa ijoolleen keenya har'a bifas qabaatee waan barbaades qabaatee sooshaal miidiyaan toleera dhufee jechuu danda'a beekamaadha nama meeqa meeqatu dawwalaa oola garuu namni nama hin jaalatu kan jedhu sobaa namni nama jaalata nama qaba jaalalli haa qabuyyuu malee immoo of xoqoxaataruun gaariidha of dhowwuu qabna maaliif kaleessa maaliif manaan bahee jennee of dhowwuu nurra jiraata. Kanaafuu ijoolleen keenya jabaadhaa isiniin jedhan malee taanaan dhaamsi koo jabaadhaa waan akkasirraa of eeggadhaa adaraa keessan. Shamarran keenya dhugaa dubbachuuf gara laafummaa qabna. Abbaan barbaade sobee yoo nutti fakkeesseeyyuu gochuu dandeenya nuti. Kanaafuu shawwadamiina adaraa keessan shawwadamiina buluu tokko hin soba dhiirri hunda miti jira dhugaadhaanis hin soba. Keessattuu dubartoota arabaa moo dhiirri keenya akka wanni itti barbaada irraa nyaachuuf. Kanaafuu jabaadhaa isiniin jedhaa dhaamsa koosa kanadha inni kuni turtii gaarii na qabadhaa jabaadhaa lafa jirtanitti immoo waaqayyoon kadhadhaa turtii gaarii amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti. Ciao.